Obboleessoo Jawaar Mohaammed gargaaruu barbaadda. Tokkummaa sabaa uumi. Tokkummaa Oromoo uumi. Tokkummaa Amaaraa uumi. Tokkummaa Tigree uumi. Marroo Dirribaa gargaaruu barbaadda. Tokkummaa lallabi. Tokkummaa faarsi. Qabsoo Oromoo yoo gargaaruu barbaadde diina kanaan cabsuu dandeessu. Tokkummaa keeti. Tokko taaneetu cabsuun akka nutti ulfaatu jira. Adda hiramnee maal cabsu yaana yoo cabu yaane malee. Mee naa himime. Sigale. Mee naa himime. Tokkummaanuu cabsuu dadhabnee diinni kun girgiriin uhaa'u jira. Mee adda baanee maal cabsuu dandeenya? Saniifu wanni ammarraa eegalamee irra yaadamee irra qophaa'amuu qabu. Saree hattu ganda dhawattee deemtu diina Oromoo ergamtuu tahuu irra murteessa karaa hundaa yoo kan gabbaatu taate. Sigale. Bar Harargee tana adda fuudhee ani carcar gannaa dhiisaa jaan siinjee carqii hudduu isatti hamarani hudduu isaa sujuuda baafte sanitti hamarani. Amma fakkeenyaaf namni sun Shaashamannee Arsii miti gannaa dhiisaa jechuun ni danda'amti. Shaashamanneen tun Arsii keessaa mi? Arsii mi isiinu dachee Arsiiti mi? Carcar kun lafa Harargeeti ba. Nama biyya carcar jaamuu dogoggoraan qabdani. Yaa Rabbi waanuma akkam baruma akkam keessa dhufne abba. Mee khaartu matamirra jira biyyatti akkas jedhamtu. Pirezidaantiin isaanii takka piraayim ministeerri isaanii maqaan eenyu? Sigal? Kana maaliif godha inni dantaa mataa isaatiif godha? Wayirraa liqimsa waan kanarra. Warra dhukkuba kanaatiin mataan isaa xaxamee jira. Warra wooma kana dhaga'uu fedhuu jira. Akkana waan kana dhaga'uu jibbutti warri wooma kana dhaga'uu fedhu jira ka isa kana masruufu namicha Kaayiroo taa'ee hudduun sujuuda baafte kana. Sigale? Masruufu kana jira jechuudha. Sigale? Aboo eenyu maallaqa goota keenya tokko goota kam hacarcar jeenu faarsu tokko. Sigale? Beeki diinni hoggisi jeesu Arsii jeesin ajjeesu carcar jeesin ajjeesu maarree jeesin ajjeesu Oromoo jeesi jeesaa jechuudha. Amantiin adda simbaasu. Sigale? Khalaraan adda simbaasu. Tokko sheekha jeegatu taaleeti ummatuma gartee akkanaatu takka rabbiin hungarsiifne. Manni Arsii jaamu kun ummata khalara addaa qabu, afaan addaa qabu, miitirkishoo qabu, meelliyyoo qabu, ummata addaati. Maaltu ummata addaa godhe? Ummata Oromooti. Siitu ummata addaati sheeyxaanticha mataan dhaga'a. Siitu ummata addaati malee ummanni Arsii ummata Oromooti. Ummata namaan addaati miti. Ummatuma akka sheekka abbutaa kan. Sigale? Afaanis kanuma sheeyni haasa'u kana haasawan. Sigale? Siiha ummata addaa. Maraataan kiyya jala taa'u baddu gobaanaa nuti ni bereennaa miitirkisho. Adeero. Laal. Namni isi warrummaan akkana isin hinjuu kunu isin koflu jira. Hagam takka akka isin gowwaa taatan isin laalu jira. Lakkii nuti Oromoorraa addaa miti. Bireedina yoo qabaannes bireedinni keenya ka Oromooti. Fokkina yoo qabaannes fokkinni keenya ka Oromooti. Qabeenya yoo qabaanne qabeenyi keenya ka Oromooti. Wallaalummaa yoo qabaanne wallaalummaan teenya ta Oromooti jechuu ni qabda jechuudha. Maaliif akkana jaa'u jettee firraa laaluu qabda? Sigale? Kana jalaa fuudhanii oofanii jechuudha. Sigale? Kanummaan akkasaa keessan geenye. So saniifuu kana hunda wanni keessa sii deemeef wanni kun hundi waan qabsoo teenya akkasaa raafide. Especially mee Oromoon tun numa jirti Oromoo keessa mee ijoolluma muslimaa talaa ilaa illallah jettu tanaatu asirraa wal fixu jiraame Oromoon teenya ta kiristaanaatu ni nagumaan teessim. Ifiifuu shari'aa teenya keessatti haqaan ala jecha badaa'u namaan hin jiini
dhiiga wal gannaquu dhiisi. Footoo poostii wal godhuu dhiisi. Wal zallamuu dhiisi. Haqaan alatti kijiba namarran kaayinii ja'amii quraanni kee. Mee duuba kana hunda daangaa kana hunda cabsitee nama qalu jirta. Nama xiqqeessu jirta. Nama dadiigu jirta. Mee ati qoy gaafiin si qaba. Atiin kun ilma abiyyeeti moo ilma rabbiiti mee rabbi sodaadhu. Yoo ilma rabbii taate yoo warra ergamaa nabi Muhammaditti amanu taate nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam tokkummaa labsa jaa. Kijiba araarsa jaa. Bultiin diigina jaa. Sigale dhiiga namaa haqaala gadi naqina jaa. Miskiina tokko fiddanii gartee wanni hin godhina jaa. Shayxaanni garuu wal diiga jaa. Abiyyi Ahmad wal qaqqala jaa. Kijiba walirra guura jaa. wal balleeysa jaa. Ani jimma jaati wal halaaka jaa. Jimmuma kana keeysaa gosa birooti jaa wal qaqqala jaa. Isin ilma isaatii jechuudha. Malee ilmaan nabi Muhammadii miti. Dhugaan isin himan. Ilmaan shayxaanticha sanii. Saniifuu arraan booda keessattuu suuraa Jaawar Mahammadii fi suuraa marroo profaayila godhatanii ka Oromoo arrabsu. Diinni guddaan marroo isa. Diinni guddaan Jaawar nama sani. Kijibdu. Nuti hunda keessan beeknaa war bilziqinnaa gabaasa galchaati. Akka nama Jaawar jaalatuu lafa dhiittanii bar. Kijibdoota. Jaawar tokkummaa keessanitti haajamu jira bar. Ajandaa inni dheengadda gaffidee Amaaraa fi sabaa sablammii takkaa wajji taa'an je'ee namni yaadeen beene wajji teessisee akka dhiiratti alaabaa labsachuu ka'ee bishaan jalaa nyaachiftee bar. Bishaan azaabaa si haa nyaatu. Mee ati diina Jaawari moo fira Jaawari naa himi. Mee teetumaa if ilaali dhaabbadhu. Ajandaa inni biyyaan bilisoomsuu qopheesse. Ajandaa inni Arsiin bilisoomsuu qopheesse. Harargeen, Wallaggaa, Walloon, Oromiyaan, Itoophiyaan qopheesse. Jalaa bishaan nyaachiftee barteetii wal qaqqalte. Mee ati warra maqaa dhaawattu kana diina warra maqaa kanaati, diina warra kanaati moo fira warra kanaati? Diina warra kanaati jechuudha. Akka nama uleedhaan diina firraa dha'uu deemu ulee san qabeeti isin. Nama diina firraa akka nammataa adda dhoosuu deemu ulee san qacammi godhee diina san seef godheeti. Diina san nagayaan akka inni deemee ummata diigu haala mijjeeseeti. Amma booda nuti ajandaa gandaan barbaannu. Ajandaa sabaa malee. Akkattuu dhumaa jirra. Akkattuu nu qoodaa jiran. Akkattuu qabsoon Abiyyi baay'ee ulfaattu. Durgaafa wayyaanee qalbii takkaanii diina deeggaru jira. Arra jaala keenyaatu sirna kana deeggaru jira jechuudha. Qabsoo kanaa saayinsii siyaasaa ta'a ajaa'ibaa si feesisa laala deero. Suuta akka qooshaa keessaa rifeensa baasanitti akkasi shayxaanticha kana suuta warri ogummaa qabu. Hoggi isaan suuta qooshaa keessaa as fuudhu jira. Ati harka kana dhooyta miila kana dhooyta duuba. Hawaasa inni humna godhatee deemuu ni jiru kana duubaa diida. Beeyta. Hawaasa kana isa duubaa diigda. Hoggi duuba gaggara laale duruu qalbiin cabte. Yaa bakar kiyyaasii waa diigu jirta waan inni awwalii qaqqabee fuula duratti tarkaanfachuu jiru kana siin jaa. Haga nuti isinii gubanne haga nuti isinii gubanne osoo beeytanii ziya. Ajandaa dheengadda kutti qopheessinee namicha shayxaanticha girgirii kaa'u kaane wallaalaan dhufee na hidhiisee haa. Saniifuu amma waa hundaafu wanni isiniin jennu waan akkana ammaa booda isinirraa dhaga'uun barbaanna. Isinirraa dhaga'uun barbaanna. Garuu yoo wal fixuu barbaaddan sababa maqaan dhawatina teessanii deemaa wal fixa. Keessattuu warri diyaaspooraa
تتيسني لينشا جولي دربتني جولي ولين قدن جولي فيهم مسكين ماري تاتني جروبي سنجارتا نند نمني كوبما قبلا أسر أولباتني أرومما فارستان كيسان غرواني سندلقا جرتن نمني هندي كوبا قبا اسم فيدا أبدا اتقانو يتمالي واتك اتصال بطني تتقات تمالي واتك اسم فيدا خانو فيدو أرار خانو فيدو جولي وزوك أوي أركا قبدو واني سنجتن دقيني جتة لولو دابدي ديفتساني قوتني خيني إساني فاقلتو وان سن دابو برتي قبصوت هيني namni ka joolle sanitti utubeen jiru dafanii waan san nurraa dhaaburratti ganaafillee nama gartee asirra taa'ee walitti sinoof atilleen ka harargee nama garee jaaree gartee harargeen akkana jee keeysaan waan biroo sitti haasawa gubbaan ol bahee oromummaa sii faarsu diinni keeysa sanii jechuudha ati akka arsiisanum amma tokkoomsinee saba kana mirga isaanii falmachiisuu qofa furmaanni yoommoo haanu gabroomsanii dhiisaa nuti giiftii nu darbanii fi way nama meeqaan na laale nama meeqaa sheer godhe kana qofarraa hajaa qabna warra ganda kiyyaa jaarradhee viyuu naanaa guddatu viyuna na guddatu sharing kiyya samitti ol deemu bar jolle umaan beene ta sharing ti yakana bar midirgishon ki yakana ganda nama jaare ta bar sigale ganda isa hador so yo khana qofa lakkaawun boasi qabaate itti fufi hanga gowa khana rabbi si ergamsiisu itti fufi garu khun qabso oromoni daaba abadan hidaba abadan daaba gaafa dheengadda arrakan joollee wal ficcisiiftan dhiisi gaafa warra gurguddaa diinni walit diree warri gurguddaan biyya alaa tanatti gosaa wal qoodee gosatti prime minister qabnu sanu Jawaar Mohammad dhufee facaasee walit deebisee takka godhee qeeroon ijaaramtee diinni cabe arrakan isra yanda gandaati yaatan dhiisi gaafasuu khawar expertota siyaasatiin digmayni oromoo geggeeffamaa ture dhugaan sii majalamure dhiira siyaasaa beeytu laala deero dhiira siyaasaa beeytu waa takka fiddullee waa takka godhuu dandeessu gaafa gartee khun namnummaa university Harvard Columbia maalirraa bahee khun gandaan nama jaaree gartee Jawaar dura dhaabuu ture qabsoo oromoo tana dura dhaabuu ture marroo dirribaa dura dhaabuu ture joolleen tun caccabsitee keeysaa baate arra ibbira kuttee amaaraa fi tigree diplomaasii